Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Ministeera Aadaa fi Ispoortii waliin ta'uudhaan misooma moosaajii afaan Oromoo irratti qooda fudhattoota waliin marii gaggeesse. Marii kana irratti hayyoonni dhaabbilee barnoota olaanoo garaa kan argaman yoo ta'u, haala moosaajii afaan Oromoo qophaa'ee cimsuun danda'amu irratti mari'atameera. Gabaasa dhiyaate keessattis Maarsaariitiin Itoophiyaa Language Books jedhamu kalaqamee kan hojiitti seene yoo ta'u, Maarsaariitichis afaan Oromoo gara afaanota biyya keessa jiran biroo fi afaan Ingiliffaatti hiikuun kan barsiisu ta'uun ibsameera. Maarsaariitiin kunis afaanota biyyattii 84 kan of keessatti hammate ta'uun himameera. Hoogganaan itti aanaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Obbo Daraaraa Katamaa mootummaan guddina afaan Oromoof xiyyeeffannaa kennee hojjetaa jiruun milkaa'inoonni gurguddoo argamaa jiru jedhan. Sooftiweeriin kalaqamee fi kitaabni qophaa'es afaan Oromoo afaan teekinooloojii addunyaa akka ta'uu fi uummanni dandeettii afaanii caalmaatti akka gabbifatuuf gahee olaanaa akka qabus dubbataniiru. Uummata biraa wajjin karaa salphaatiin hariiroo dinagdee, hariiroo hawaasummaa akkasumas immoo afaan Oromoo afaan teekinooloojii gochuuf afaan daldalaa gochuudhaaf teekinooloojii kana misoomsuun baay'ee barbaachisaa ta'ee argameera. Ministeera Aadaa fi Ispoortii Daayirektera Misooma Afaanii Gargaaraa Piroofeesaraa Kaffaaloo Abdiisaa gama isaaniitiin afaan Oromoo afaan biyyattii irra darbee sadarkaa Afrikaatti dhiibbaa uumuu akka danda'uu fi ministeerichi deeggarsa taasisuu cimsee kan itti fufu ta'uu himaniiru. Ministeerri Aadaa fi Ispoortii akka biyyaatti afaan dagaagsuuf, afaan tisuuf, afaan gurguddatee tajaajila adda addaaf akka inni oolu karoorfatee hojjechaa jira. Kana keessaa hojiin inni kun isa tokko keessumaa afaan Oromoo irratti xiyyeeffannee hayyooti gurguddaan hayyooti biyyattii kana keessa jiran irratti hirmaatanii afaan kun almost misoomee jira. Isa misoomee irra isa kanaan dura hojjetame afaan teekinooloojii gaafa ta'u bal'inaan teekinooloojii gaafa irratti maashinii gaafa galu afaan addunyaa keessumaa afaan afaan addunyaa keessa galeera beekama. Afrikaa keessatti isa jalqabaa akka ta'u abdii qabna. Hayyoonni saganticha irratti hirmaatanis yaadota garaa kaasanii jiru. Nuti waggaa afaan kana dhageenye jechuudha. Waggaa afur erga dhageenye booda ogummaa qabnuun beekumsa qabnuun erga dhageenye booda kan nuni gumaachuu eegalle sooftiweeriin kun sooftiweerii warri biraa afaan Oromoo ittiin barachuu akka danda'aniif qofa miti. Sooftiweeriin kun anillee amma fakkeenyaaf hadiisaan beekume hadiyaa barachuu yoo barbaade kan hin beeku afaan Oromoo kan hin beekne hadiisaa jedhee irra buufadhe afaan hadiyaa yeroo gabaabaa keessatti wordiiwwan asirra jiru kana barachuu hin danda'a jechuudha. Afaan Tigiree, afaan Sumaalee, afaan Affaar ittiin barachuu hin dandeenye jechuudha ofuma keenyaayyuu. Kanaafuu sooftiweeriin kun afaanota 84 bakka tokkotti booksii tokko keessatti nuu kaa'e waan ta'eef sooftiweerii guddaadha. Jaarraa tokko ol nurratti hojjetameera. Kana penetrate godheeti kan ba'aa jiru. Kana cabsee ba'aa jira qooqi kun. Qooqi kun Itoophiyaa keessatti haasa'amuu irra darbee akkuma sila ibsarratti ka'uudhaaf yaale Afrikaa keessatti iddoon itti haasa'amaa jiru kan akka Keeniyaa fi Jibuuti. Biyyoota biraa keessattis babal'achaa jira. Saawus Sudaan keessatti sinaasa'u. Somaalee keessatti sinaasa'u. Integireeshiniin Somaalee wajjin qabnu immoo more wide. Kana babal'isuudhaaf immoo sooftiweeriin kun gahee olaanaa taphachuu danda'a kan jedhu itti amana.